Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen keenya kabajamoo. Alhamdulillah rabbiin nagaa waliin nu deebisee darsii teenya fayyaa keenya hordofuu kan jiru irraa kan haasawaa turre kaleessa sababoota dhiibbaan dhiigaa ittiin nama qabdu irraa haasofnee turre. Har'ammoo sababoota dhiibbaa dhiigaa tan nama qabdees ittiin firraa oofan hanga abbaa furii takka laallaa nu hordofaa jenne hin dheereessinu. Achii booda kanaan booda waggaa sababoota waan sababa namatti xumurree booda karaa dawaalee isaa dawaalee waggaan siin jiru kaniinaa fi wanna odoon ta'in nyaata dawaa ta'e nyaatuma kana haala duraan itti fayyadamtu irraa nyaata dawaa ta'e jira. Nyaata dawaa ta'e sana jijjiirte ifumaa fayyaan keessi uumamaa ittiin guddachaa deemu sanirraa haasofna inshaallah rabbii fedhe nu hordofaa isiniin jenna. YouTube keenya kana hordofaa na hordoftoonni keenya gaafii keessanirra dhaabbachuudhaan gaafiin isin nu gaafattan nu cimsitii waan isin barbaadan akka nuti goda isin jirtu isin dhiyeessinu nu gooti. Kanaaf jabaadhaa komentii jalattis yaada qabdan nu kennaa galatooma karaa dhimma keenya dabarraa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa dhiibbaa dhiigaarraa tasa qabdeerraa walaba ta'uudhaaf dhiibbaa dhiigaa waliin jiraachuu irraa walaba akka taatuuf araada adda addaa hundarraa faqat irraa dhaabbachuu eegata akka dhiibbaa dhiigaa sir dhufuu eegalte jechuudha. Akka isiin sirra karaan baafanneef tambootuutu ta'a alkoolii ta'a waa hundumaa irraa dhaabbachuu. Inni lammaffaa dhiibbaa dhiigaa itti fufinsa hordofuu to'achuu. Ganama subii waggaa hirribaa kaatee diipii safartuu jira ta dhiibbaa dhiigaa isiisan ilaaltee takkaa yoo isiin hin jiraannes bakka mana yaalaa wal'aansaa karaarra jiruu fi si dhiyaatu dhaytee if laaltaan jechuudha. Ganama odoo uumaan fayyadamin akkasitti hordofuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaa yeroo hunda sochii qaamaa gochuu. Sochii qaamaa yeroo hunda yoo goote taate fakkeenyaaf qabbana lamaan ganama subii asrii booda kubbaa taphachuu, ispoortii, kushaappii dha'uu kanneen kana fakkaatan dhiigaan kee yoo akkasitti hojjechiif taate humna kan kee bakka si keessaa qannasaa deemaa jechuudha. Inni sadaffaan furdina gar malee ofirraa baasuu. Furdina gar maleetiif akka hin saaxilamneefis sochii godhuu furdina keessaatis haalaatis jechuudha. Inni irraa xumura nyaata fayya qabeessa hordofa. Nyaata fayya qabeessa qaban. Nyaata fayya qabeessa qaban kan dhiibbaa dhiigaa namarraa ittisan san darsii itti aantu keessatti nyaata fayya qabeessa qaban irraa haasofna. Namni dhiibbaa dhiigaa qabu maal akka nyaachuu qabu maal akka dhiisuu qabu irraa haasofna. Kanaafuu nyaata fayya qabeessa qaban hordofaa jechuudha. Karaa nyaataatichi dabarree jechuudha mawlii. Warroottan sababa namatti ta'an barannee jechuudha. 8 sababa namatti ta'anis kalee dabarsinee taa'arraa taa'aftees if eeggannoo fi ofirraa ittisuu hajaamus afran irraayis haasofne jechuudha. Kanaaf nyaata fayya qabeessa hordofaa. Kanaaf nyaata fayya qabeessa yeroo hordoftu garee soorata barbaachisoo ta'an hunda of keessaa qabaa. Nyaata soora qabeessa fayya qabeessa ta'e hordofii nyaata gaggaarii nyaata siif gaggaarii hordofii nyaata dhugaayyuu kuni sochii qaama kan kee nagayaa takkaa'uu dhiibbaa dhiigaarraa nagee si gootu siif oomishaa deemaa jechuudha. Kanaafuu hordoftee akka gaariitti itti onna jechuun dirqama fayyaa keenya tiisuuti jechuudha. Kanaaf darsiin teenya taarraa si dhaabbatti nyaata fayya qabeessa ta'e kan dhiibbaa dhiigaatiif sooratan maaliif maal waan jaamu inshaallah darsii itti aantu irra dhiyaanna rabbii gammachuu waliin nu adeemsin hin jenna. Arraabasumatti walii dhaammannaa warra nagaa walii deebiin waa godhu jenna. Kanaaf isin fayyaddii waliif sheer godhaa obboleen keenya biraanis gahaa. Jajjabaadhaa walaa fayyannoo bakka jirru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.